Oke, hayya rakkoon qabu taate mucayyoon isaati keessumaa xaarqitee tuni beekte obboleettiitiyya. Dallaalli waatii to'aatan akkasitti dalagaa siyyeessina isaanii osoo isittiin himinne akkanumaan mana baasanii mana arabaa geessanii mana arabaa akka kadhalaan hin jirre geessanii qottaan hafuudhaa jettee gisee isin itti himte ani itti himu dhaqee fuudhuu dide. Sanirraa kan ka'e mucayyoon kalaas shabaaba arabaatti gurgure waan ta'eef namni inni itti kanne shabaaba arabaatti. Samboodhaan mucayyoon gisee isaan bajiirratti dalaguudhaaf itti tattaaffii godhan hayyamuu fididde qaalisi waati waan ansin jee naaf hin goone ani sin ajjeesaa jee ablee itti baafannaan mucayyoon san hundi didde sambooda nama biraa itti fidee dhufe. Gaafa inni nama biraa itti fidee dhufe mucayyoon kalaas ammallee akkasuma irra deebi'ee akkuma walaa gaafa isaan itti wanti jaa mucayyoon sababa sanii achiin da'u. Mana cuxuwaa gubbatti baatee sirraaf darbitee xoxxoortee mana akkuma keessa jirti naan jaanii harki kunillee hundi ni cabee ilkeellee hundi irraa caccabte naan jaan san bira kan kute garuu suuraa isillee hin qabu isillee dhagaree isaan hin beeku akkasii. Laalli isii akkana godhe kun maqaan isaa Yebuuti Zaamaa dhalataa gaara mul'ata araddaa jabunaa qinti isaa ammoo Ganta adameti taane jaartiin isaa maqaan isii jaartiin isaa warra goluuti taakkasitti taate ayyaayee taate akkasi gurbaa sakra qama isaatiif suuraa isaallee siif hin ergaa akkasii akka dhiinni isii qunnaabee dhiigee isii kana rabbi naa baasu dhiigee isii kana naa baasaa ijoollee teenya marraa takkana duraan beekamtee jirti mijoon teenya. Suuraan talaaltichaa tana suuraan tiyyuutiin balataadhaan irratti beeksisee fi ergaa sumatalatti si ergaa akkasii hanga dandeessanitti sagalee isinillee rabbumaa isin qama keessanitti suuraa obboleettii yaalisi fi ergaa illee hanga dandeessutti akkasii rabbi naa baasu illee hanga dandeessutti waan illee na bira dhaabbadhu sagalee illee naa ta'ee isin jaa. Ai carraa shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiran. Dallaalli biyyarraa fidee biyya ormaa keessatti hojii siseessisa jedheen shabaaba Arabaatti gurgurate jechuudha. Shabaabni Arabaa sun immoo mucayyoo kana gocha suukaneessaa irratti hojjetee ishiin diddee jennaan sinqalaa albiidhaan sinqala dhiyaalbii irratti fudhate. Mucayyoo sababa saniif fooqirraa of darbitee ilkaan isheetis harki isheetis lukni isheetis caccabee mana hakimaa jirti jedhan. Hedduu nama gaddisiisa. Obboleettii isheetti sagalee nama dhageessan kun jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaaf immoo qaroo miidiyaadhaa fi maatiin taane subscribe godhaatii maatii koo ta'aa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo dura dhageessa sagalee mucayyoo obboleettii amma isiniin jedhe kana tika sagalee ishee dhageessanii obboleettiin kun dhugaa dubbachuu fi waan adaraa keessan obboleettii kiyya kana naa baraaraayii naa gargaaraayii jechaa jirti. Akka isheen jettetti mucayyoo kana dallaalatu fidee dallaalli mana ishee baasee hojii si galche jedhee yaa'ateet shabaab Arabaatti gurgurate jechuudha qarshiidhaan. Dallaalatu itti gurgurate jechuudha. Mucayyoo kana immoo erga gurgurateen booda mucayyoon kun gocha hin taane ishee irratti hojjechuudhaaf sangaagaluudhaaf jechuudha. Yoo ta'u diddee jennaan albeetti fudhate sin ajjeesaa jedhee albeetti fudhate jechuudha. Maaliif marga qaba inni erga qarshii ofiitiin bitatee akka barbaade ishee gochuu akka fedhe ishee gochuu mirga qabaa jechuudha. Maaliif jechuudha inni waan qarshii isaatiin bitatee fi jechuudha. Dhaggeeffadha dallaala keenya tokko kana godha dallaalallee mucayyoon kun maqaa isaa himtee jirti biyya isaa himtee jirti waan hunda isaa himtee jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanti ijoolleen keenya keessa jiru wanti dallaalli ijoollee keenya gochaa jiru waan gocha suukaneessaa gocha dhala namaa irratti hojjetamne godhamaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti kun yeroo baay'ee mul'ata deddeebi'eetuma mul'achaa jira jechuudha. Sirriitti deddeebi'ee mul'achaa jira.
yeroo dubartoonni illee akkasitti biyyarraa fidanii raawwatanii ijoollee keenya karaa sagaagalummaatti isaan gurgurachaa jiru jechuudha. Saba biraatti birriidhaan qayyarachaa jiru ijoollee keenya jechuudha. Ijoollee humaan beekne biyyarraa fidanii jechuudha. Adaraa obboloota koo of eeggadhaa. Adaraa keessan viidiyoo kana adaraa keessan dabarsaati dhaggeeffadhaa si fayyada. Sagalee obboleettii kanaa osoo dhageessanii akkasuma waan dallaalli nama godhaa jirullee akka sagalee obboleettii kanaa dhaggeeffattanii ijoolleedhaaf sheerii gootanii akka isaan irraa baraaraman. Keessattuu ijoollee amma haarawaa dhufaa jiran kan biyyarraa karaa dallaalaatiin hin dhufina. Isa kanaaf jenna. Karaa dallaalaatiin dhufte dallaala sumatti si gurgurata hojii si seessisa siin jedha si baasa si deeffa waan hin taanetti qarshiidhaan si gurguratee asitti sabni biraa sirratti taphata akka kwaasiitti sirratti taphata jechuudha. Maaliif qarshii isaati waan ta'eef inni akka barbaadetti sirratti taphachuu danda'a jechuudha. Nuti kan baaniif hojiidhaaf malee waan kanaaf miti jechuudha. Yookiin immoo sagaagalummaadhaaf dhiira dhabneetii miti kan biyyaa baane. Garuu dallaalli biyya keenyaa kun akkana nama godha. Biyya ormaa keessa si fidee gaafaati maqaa hin beekne biyya ormaa keessa si gurguratee akkasitti dhiirri garandaa sirratti taphata. Kanaaf adaraa obboleewwan koo of eeggadhaa. Namarraan deemtan eenyurraan akka deemtani eessa yoo geessanii akkamitti akka hojii seentani beekuu qabdan. Hanguma fe'illee yoo ta'e oduu karaa seeratiin deemtanii irraa filatamaa isiniif. Seera osoo deemtanii baay'ee barbaachisaadha. Gaafa karaa seeratiin deemtanii hojiilee seentani. Wanti hojii guyyaa takkaa irraa bultan hin jiru. Garuu gara dallaalatti irraan deemtan akka obboleettii kanaatti nyaatamtan. Akka obboleettii kanaatti taatanii jechuudha. Kun obboleettiin ishii hin boochi. Qarshiitti ishii gurgurate, qarshiitti raawwata. Ilmi namaa sa'aatii kanatti ilma namaarraa dhimma hin qabu. Ilmi namaa kan jaalatu sa'aatii kanatti qarshii qofa malee ati Oromoodhaa, ati amantaadhaaf kutaadhaan gaddaam wanta akkasii hin jiru. Ati safuu beekta safuu hin beekne hin jiru. Isaan kamuu du'aniif ilmi namaa qarshiif du'a sa'aatii kanatti jechuudha. Ati duute jiraattee dhimma isaaniiti miti. Qarshii isa fudhatanii odoo amma micayyoo kana jechuudha arabitti sun ajjeese namni ishii gaafatu hin jiru. Lubbuu ishiitis namni itti gaafatamuuf hin jiru. Akkuma shunkurtii lubbuu ishii duuteetti hin baduudha malee namni gaafatu hin jiru jechuudha. Maaliif inni qarshii qofa jaalata waan ta'eef qarshiitti ishii gurgurate dhimma isaati namtichi ajjeesee itti fayyadamee itti taphatee akka barbaade ishii godhee karaas inni qarshii irraa fudhatee dhiise jechuudha. Ishiin akka fedhisaa haa godhu jechuudha. Kanaaf akkanatti dallaalli keenya ijoollee keenyarraa miidhaa guddaa gahaa jira. Sagaagalummaatti gurguratanii raa'atanii akkanatti ijoollee keenya ittiin taphachaa jiru jechuudha. Adaraa keessan of eeggadha. Adaraa keessan obboloota koo karaa dallaalaa kanaan hin deemina. Hin nyaattaminaa deemtanii hin nyaattaminaa dhugaa isiniin jedha. Maaliif yoo dhabdani biyya keessan keessatti taa'a. Maaliif boo shunkurtii nagaddanii jiraattanoo? Indee yoo buna karaarra teessanii gurgurtanii jiraattanoo? Dhugaa rabbi maal akaayyoo gurgurtanii jiraattanoo? Maa beete maatii kee biratti yoo barbaadde Itoophiyaa keessatti sarraatanyaa galte hoo? Indee Itoophiyaan waaqa sa'aatii kanatti biyyoo ati gaafa hojii beekte ji'aan meeqa argatta seeti? Dhugaas hin jedha jechuudha. Sarraatanyaa taateetu ji'aan Itoophiyaatti meeqa argatta fataa zanaa jettee teechee biyya kee keessatti jechuudha. Sii ta'uu hin taata sii ta'uu baatuun deemta waan ta'eef biyya kee keessa jirta waan ta'eef. Yoo waan gootan dhabda sarraatanyaa biyyuma keenya keessattuu namni guutee asitti galaa malee biyya ormaa dhuftanii asitti sagaagalummaatti hin gurguramina. Haadha dargaggeechi gandaa lammiin biyya biraa isin irratti fincaa dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu garaana nyaatte ijoolleen amma akkana godhaa jiran kun. Micooshiis akkuma suuraa ishee isiniif maxxansa suuraa ishee jechuudha. Kun temporary irratti isinii maxxansa jechuudha. Sarratti hin maxxansine garuu argaa jirtan viidiyoo duraa keessatti micoo mul'isteerti jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ilmi namaa qarshii jaalata malee nama hin jaalatu waan ta'eef adaraa keessan dhaamsi kun shamara biyya arabaa jirturraa jiraniif dhaamsi kun hundi keessaniyyuu sheerii laayikii gochuudhaan akka namoonni irraa baratanii akka obboleetti kanaa kan taane dhaamsa kooti isinii dabarsanis waan ofii ija dhagaye jechuudha. Innaa kanaaf obboloota koo waliif dabarsaa adaraa keessan uf yaa rabbi nu baasati.